انت ما سنو ونما نسين أبدته بدي تنرات راب بجودته الرجودان دم جولة كان مالك يرو أماندرو قرتة فرماتين إسي تركان في رفرته كبده قرتة مرة في دزنيس هكذا جرات هي يعني مقالة على إنجرا وجيل أبدينه دي جوادة ترادورك تركان في لاني سال لكرتين فرنة مالك جولة زنبكة إنسان جرام بكة تشوفته برادين تسان هنيم سيغله هنيم نسيم أنا وانت اليوم إسي تلاشين كميني وابون تادي وقاو هيدا سنكيستي تركان في سنين ترسي سنين برا جولة سنين ميدمدي جاتي جولة صاحب خياتي جولة سنين دلي هنكا بني خبجاتي يا بخبجات جولة تجاتي بسيقة دي سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتفتوتا في دعوتوتا جعلاتو ilmaan oromoo qaqqaaliiwwan golaa addunyaa mara keessa jirtan bakkuma jirtaniin nagayaa fi salaamanni keenya kan onnee irraa burqe qilleensa irraan barrisee isin haadha qabu zarraas dhufnee jirra gaa'ii maaliin dhuftanii jechuun keessan hin oolamu eegaa maame furmaateetu xiqqoo duraan mana bilbiltee turte jette anuu ijoollee teessan sakatta'uudhaafin deemee gartee ijoollee teessan barbaadicha galgalee rafutti hin jiru maaltuutu jawaadee fi mammee baasii dhiisisee daandii irratti yookaan shaara irratti si baasee maali addeetii waan jiru gaafina dhiyeessitee beekadhu. Maali fudhattee isiin gartee akkaan waan gartee ani tarkaanfiin isiin kimiyaa fi tokko farra fudhachaa jirtu kun gartee kanaaf mufannoo qabu fudhattee na fakkaate. Ani immoo bakka sallaaleetii miti maali namni tokko abbaadha eega jan biyya isaan keessa jiran tana keessa anis biyyuma tana keessa waliin jirraamre dirqama narra jiru abbaan ilmaansaa intalti san dhugaadhaa deemtee yakka adda addaa hojjechaa jirti isiin deemtee yakka adda addaa hojjettee jee ijoollee xiyya san itti cuftee goda keessatti itti cuftee bakka isitti cufte kanam tokko hin beeyne yoo gareen mujrimaa gartee maafiyoonni isii wajjin jiru sun isiidhaa wajjin iccitii san bakka isiin itti dhooftan beekan Allahu alamii isaanumaa fi rabbii beeka malee namni nama kiyya gartee kaniinaan naaf yaada ijoollee xiyyaaf ni yaada jee irratti abdatu kaa quba qabu waan hin jirre eega ijoolleen san dhumtee booda harkaanfii yookaan tattaaffii fudhachuu fi fiiguurra boo sheenaa booyuurra osoo lubbuu hin jiru maammeenis eegumsa qeessanii gartee yoo ni fi kagodhu taate jawaadee cinaa jiraate jawaadeenis biiziidha hojiitti baay'atee jira amma harmeekatti fiiguu jeeqamaa jira gam tokkoon mana keessaa ijoollee yaada gam tokkoon furmaateedha yaada waa meeqa keessa jira jechuudha rakkoo gubbatti waliin daballu je'eetiinaan maaliif nama darara isaan bakka tana haa cufanii ani hoo maaliin godhuu qaba namni kun maaliif deemee waan sannaan godhin jettee namarratti komii booda kaasuurra ifii tattaaffii yoon godhe hoo waan je'uutu na utaachisee na baase gaa'ii akkumaan si himette jechuudha na dhuftee galatoome. Qaala namtichaa maal jebeeta fardaan deema fardarraa kufe dhugaa hayi ati boo farda oofuun beektu akkamii fardarraa kuftaa ati nama gartee akkaan farda oofuu beekutti akkamii fardarraa kuftee waan ajaa'ibaatii jedhan beekta akkasitti barjeen anis kara biraa laaleetiin kara biraa laalee fardarraa kuftee jedhe badiin na biraas hin jirtu isa biraas hin jirtu jidduma tana jirti sunta biraati amma kaan jechuu barbaade ati immoo akkaataan itti ilaaltee si dhagaamee baate akka biraati fakkeenyaaf garuu akka amma anaa fi jawaadeen ittiif ilaallu akka biraati akkamitti akka biraati yoo taate dhugaadha ilmaan keeti abbaadhaatiis garuu ijoollee tana eega fuudhanii bubbulanii beekta bubbulan achii garmedduu ati gartee nurraa halaalan jirtu walumaan jirra hanga gartee tattaaffii godhu jiru bobboo jiru daawwattoonni keenyan beeku ati immoo ni beektu kaleessa immoo akkaataan itti wal mari'annee si galtee odeeffannoo gartee eeggachaa jirruu fi akkaataan itti bobbaate waan adda addaati amma ani dafee deessitti ajjee beejeetiin beeke karaa manaa jechuun ta'e mire garuu baaniin jawaati dawwalee amma gaafadhu beekoo gurbaan lookeeshinii ammoo banaadha kanaafuu gartee waa irraanfatee dhiisuun beekne akkasii beessi mareetee bee laanaan hin mareenne boo jiruma gartee ilmaan kiyya gartee bakka jiran hin beekne wanni hin taa'aa oolummaan ijee gabbee hayi amma baaniif gartee akkas jee akkaataan itti mareenne beeke qabsoota akkani beektaa qabsoon jaan gamtaa gamtaan sosso'an wannummaan rabbii waliin nu fideefu silaa irra kophaa jiraanne nama jirtu anis nyaadhame atis nyaadhamte jawaadeen nyaadhame furmaateen nyaadhame
Nyaadamtee sillee. Garuu hanga nuti gartee waliin maxxannee wal qabannee ijjinee gartee rakkoo teenya kan bira jiru mee hawaasa bal'aadhaatti ibsinu hawaasni keenyallee gartee nu cinaa dhaabbate. Silaa akkasii waliin dhaabbannee ijjuu baannee lallabuu baannee rakkoo teenya ibsachuu baannee hallayyuma keessa nu hundi nyaadhaan. Garuu haleessa gugaa cal jettee akkasii baatu akkaataan itti wal mareenee saganteeffannee akka biraati. Oduun waata kan dhageen akkamiin nuun ala geggabbaa. Akka gartee nuti kuni Maammadee fi Jawaadeen waa'ee dhimma caalaadhaa gartee dantaa dhabanii fi dhimma gartee biraa jala jiranii namoonni tokko amma akkasii yaaduu ni mala dhugaadha yaadne. Akkas nu goote. Ani akkasitti yaadne garuu maaliif dirqama narra jiru taa'ee onne jechuurra bakka san eega qalbiin kiyya gartee lubbuun kiyya bakka san na shakkite. Furmaateen waan gasa odeeffannoo san tuuxee naannoo san ta'uu eega bakka itti nu agarte sun naannoo sanii isiinis naannoo sanii sakatta'uu jirti halkanis halkanuma sanii tarkaanfii fudhachuun mookam. Saniifuu naannoo sanirraa hin fagaattu yoo rabbiin na milkeessu bari na milkeessaati dhaqee yoo waa jiraatan isaan kana bilbileetiin hin gartee dirmachuu akkana dhufan godhee dafee ijoolleetti jessan furmaata godhadhaa. Dhimma ijoolleetti akka malee na yaaddeessaa jiru. Ati obboleettii teenya ati gaamma maatii kanaa wajjin walitti dhiyeenya qabda. Haala gartee rakkoo deemu jirus quba qabda. Atis gartee sosooma jirtaa beektaa? Tattaafachaa maan jiraanis ilmaan callisuutti hin jirtu ilmaan kun gartee ilmaan keessanii keenyaati. Garuu akka gartee itti dhiyeenyaati. Fakkeenyaaf beekti dubartii fi dhiirti takkaa miti gama dubartii kanaanis yooni karaa isiin bobbaatu namni liqii arte jiraatee fi kana kanallee hanga sossootees beek hedduun namaa quban qabu. Ati immoo wanni kun waan gartee gama miidiyaa dhufee miti. Mee atoo waan kanarratti kaleessa beek hedduu takkaa. Egaa nu gocha san arkee fi harma jidduu ani sossaatu waan jira. Nis miidiyaa irratti illee dubbadde obboleessa kiyyaa kanaaf jettee hin jarjarinii immoo ni baafna. Furmaateen arra kimiyaa qabdee kaleessan waan feete keessii waan hunda qabatuu dandeessu qabdee mana gajjite ilmaan keetii jecha gadhiiftee kalee. Arra osoo ilmaan keessan bikkasiitti hin goone furmaateenis gadi dhiiftu jee isaafillee dhaabsa dhaameetiin jira. Arra furmaateen gartee ilmaan kun ilmaan caalaa ittee gisee mee ilmaan caalaa ittee gaafatu san akka kamii waa hin goone akka ilmaan caalaa san bikka isii information agartee bikka qaburraan furanne kimii akka gadi dhiifne akka takka waa hin goone niin beekalannoo maaliif ilmaan kun akka ilmaan isii waan laalaa jirtuuf. Obboleessa kiyya hin jarjarinii ilmaan kana ni baafna ta'amma duraa waan dabre ta'amma duraatis isumaatu dhiisaa haadha humaan gootu jechaa jira. Arrallee kimiyallee furmaatillee wanni isiin sodaatte bikka sanitti yoo gartee arra ati kan miidhamtu taate. Jalan haadha ilmaan kiyyaa teechee dubbatuun hin oolamu jecha irra kimiyaa san dhalaadha goota isin jirtu irraa barbaadee baasuudhaaf xiqqoo haadha ilmaan itti dhiisimee naan jaa. Amma dubbii bakka san jirti. Dubbiin adidda san nama fannoo san furmaatillee dibaa jirti. An dhimmiin irra jiru dhimma ijoolleen san manatti cufamee deemte ijoolleen tun gonqoo yoo namni kan hineef yoo aannan namni xuuxoo isaanii hin dhayiniif maal taatiidha bara amma tapha gartee haadha ilmaaniiti an dhugaadha namni nama dogoggorsiisaa jiru irra guddaan warroottan gartee ijoollee ta'e haadhaa fudhatee waa takka hin gootu isin hundinuu bifa kana naan jechaa amma dura niin baasaa jechaatiin hin jiraanii tun dhalaadhaa goota isii dhugaadha haati hamtuu qabduu jan haadhaa fuudhe ammoo har'aan tana gaabadii isiitii fi isin deebii argatte bakka sanitti egaa wanni lallaalu jiru. Ijoolleen san dilii maaliif qabdii manatti cufame san keessatti azabamtee bifa kamiin ijoollee san baasaadha osoo lubbuudhaan hin baafanne ijoolleen kun nan harka. Bikka kanaas nuti barnutiitu dhalaadha bikka kana irra na fudhattee gargaarsa na godhattee obboleettiitti yookootu waan akkanaa jira. Ani dhageetii waan kana quba qabaachuu dhabeetiin wanni waan quba qabdu bayi hojii baanaa yoo jettee. Amma maal jechaa jiran ijoollee zakkoo fi zakkootu harkaa qabaa'uu jechaa jiran beekama. Hanga isiin gartee bakka sanitti. Bikka sanisii fi zakkoon istimaa waliin godhaa jiran oguu waliin godhaa jiran san ilmaan kee zakkoon akkamitti harkaa qabu ilmaan kee mana keessa jiran malee. Caala obboleettiitti erga guddaa takka galatu maaliif jennaan hanga namni carraaqu jiru hanga namni tattaafatu akka tattaafachuu jirta. Caala amma ni beektaa. Maal jedhan looni sa'aa gartee sa'aan dhugaa dhale jallaan sa'aan dhugaa dhale ni dhugaaniif gartee xiqqashoo torbee takkaa fi kana taa'e loonii wajji bobbaasanii barsaa kana sa'aan kun sa'aa loon gartee alaa galchu jedhan sa'aan loon alaa galchu sa'aa kamii jedhan sa'aa aannaniiti ka ilmoon gartee mana jirtu hoggaaniif gaaraa gad deebi'an ka gartee dura bu'ee kara manaa fiigu. Sa'a ilmoon mana jirtu sanii jaan. Ni beektaa mamme intaltummaan sunuu wannummaan isiin abdattee badii sanarraatti dhaabbachuu didde irra guddaan dhimma ijoollee kana maaliif yeroo ammaan dura gartee furmaateen isii
tarkaan fiirra fudhattee qabdee gartee mana fiddeessanis akka carraa ta'e ani magaalaa alaan jira hojiidhaaf deemeeti. Jawaadeetu irraa dhorke tarkaan fi ilaalee isaallee akka irratti hin fudhanne maaliif ijoollee san bakka isaan jiran bakka itti cuftee biraa deemtu san hin himne si galee hin himne si kana waan ta'eef yoo isiisan achiin kamiillee waa goonu taate yookaan hidhaa san keessatti tarkaan saniin tursiisaniif bira ijoolleen sanii miidhamtii ijoollee saahiba kiyyaati ijoolleen sanii dilii hin qabanii kabajaa kabajaa ijoollee tiyyaatiif isii gadhiisanii kabajaa tiyyaa fi kabajaa ijoolleen san dilii hin qabdu jechuudhaaf isii gadhiisanii isiin sodaa seetee ammallee kaatee bakka sanitti deebitee waan kana godhaa jirti jechuun taate tun si galee ambadiin isii tarkaanfiin isiin irra fudhatte gahaadhaa hojii yaadu garuu haa ta'u maal isiin san yoo kaniif achiin kuttu taatees kuchiiftees maa kuchiifti maa tarkaanfii irra fudhattii miti itti yoo xiqqeessitee siin jechaa jira.